بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليانكي كبجمع جالتمو إلما نورمو الشمار كفون جرتو سنين جدا هردفتو تكيا كان قام فيسبوك تينا هردفتنا كسمس قام يوتيوبي ورمو آرتسن هيرفت جرنا هردفتنا الشمار كفون جرتو سنين جدا تولي مكا يوتيوب كيا ورمو آرتسن هيرفت جدو أكا yeroo sarchi gootan gabaabumatti argattaniif yookaan sar'amatti maqaa YouTube kiyyaa akka isin hin dhibneef maqaa YouTube kiyyaa Diidaa Tube jedhee jijjiiree jira. Diidaa Tube jettanii sarchi gootan isiniif ni ba'a jechuudha. Diidaa Tube akkuma ammaan dura beekan jechuudha. Waa'ee barumsa garaagaraa akkasumas wanta isin fayyada jedhee yaadu hojii aartii irratti akkasumas barumsa amantii irratti viidiyoolee garaagaraa isiniif maxxansaa ture. Ammas isiniif maxxansaa jira. Amma immoo sagantaa addaa barumsa Ingiliffaa fi afaan Oromootiin wal qabatu wantoota akkaan barbaachisaa ta'ee kan isin fayyada jedhee yaadu sagantaa biraa barumsa haaraa qabadhee dhufaa jira. Nasi madda subscribe na godha like share na godha na jajjabeessa isiniin jedha. Maaliif hamileen keessan baay'ee namaaf barbaachisaadha waan ta'eef hamilee yoo natti hortanii like subscribe share na gootan anis jabaadhee hojjedha. Akkasumas yeroo kamuu jechuudha viidiyoo haaraa bareechisee hojjedhee itti dadhabee akka isinitti toluuf isin biraan gahuuf na gargaara waan ta'eef hamilee naaf ta'a isiniin jedha. Sumaanii asas isinitti hin dheeressu inshaallah gara barumsa keenyatti isin dabarsaa. Diidaa Tube wajjin turtii gaarii subscribe gochuu hin dagatinaa. Tole barumsi keenya kanarraa mata dureen isaa himaa yookaan sentence isa jennudha. Jalqaba irratti hiikaan hima jechuun maali yoo jenne hima jechuun sagalee fi sagalee walitti dhufee hima nuuf kenna jechuudha. Sagalee plus sagalee himaa nuuf kenna jechuudha. Sagalee plus sagalee akkatti argannu yaani qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu walitti finnee sagalee arganna. Gaafa qubee dubbifama dubbachiiftuu walitti finnee sagalee arganne sagalee garaagaraa arganna. Sagalee akka a u i waan akkasii arganna jechuudha. Sagaleewwan san walitti yoo finne immoo hima arganna jechuudha. Hima jechuun gabaabumatti kana fakkaata. Fakkeenyaaf yoo isin fudhe dubbifama qubee laa tokko yoo fudhanne biratti dubbachiistu qubee a yoo fudhanne sagalee laa jettu nuu kenna jechuudha. Ammas dubbifama qubee maa tokko yoo fudhanne biratti qubee a yoo fudhanne amma sagalee maa jettu nuuf kenna jechuudha. Gaafa kana sagaleen laa fi sagaleen maa walitti dabalamtee hima lama jedhu nuuf kenniti jechuudha. Amma illee fakkeenya biraa yoo fudhanne dubbifama qubee kaa tokkoo fi dubbachiiftuu qubee a lama yoo fudhanne sagalee kaa jettu arganna. Dubbifama qubee saa tokkoo fi dubbachiiftuu qubee i lama wal biratti yoo fudhanne sagalee sii jettu arganna jechuudha. Sagaleen kaa fi sagaleen sii walitti yoo dhufte hima kaasi jettu nuuf kenniti jechuudha. Hima kaasi jettu nuuf kenniti jechuudha. Egaa waa'ee himaa erga hanga kana dubbadhaniin gaa inshaallah kutaa itti aanutti hima yookaan sentence isa jedhu wajji wal qabsiisee Ingiliffaan isiniif qopheessa. YouTube chaanaalii kana subscribe godhuun na gargaara.